Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu akkaataa hafuuronni seexanaa yeroo kadhannaa itti dhokatan kan jedhu ilaalla jechuudha. Barnoota isinii darbaa jirurraa barnoota guddaa akka argachaa jirtan abdiin qaba. Yeroo darbee keessattuu waa'ee sagada waaqummaa maal jechaa saganna akkamitti saganna kan jedhu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Dabalataan immoo hafuuronni seexanaa qaama keenya keessa jiraachuu isaanii karaalee ittiin beekuu dandeenyu isiniif dabarseen ture. Hedduun keessan yaada irratti kennitaniif jirtu. Ammas egaa yaadni keessan anaaf jajjabina ta'a waan ta'eef barnoota isinii darbaa jiru irratti yaada akka nu kennitaniin isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik godhaa. Share godhaa. Warri haaraa taatan immoo baga nagaadhaan dhuftanii subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaada fi gaaffii keessaniif immoo koomentii irratti barreessuu ni dandeessu isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara barnoota keenyatti darbina. Barnoota keenya guyyaa har'aa kana keessatti jalqaba irratti akkuma isinii kaasuudhaaf yaale hafuuronni seexanaa yeroo kadhannaa eessa dhokatu yookiin immoo akkaataa hafuuronni seexanaa yeroo kadhannaa itti dhokatan kan jedhu ilaalla. Yeroo baay'ee hafuuronni seexanaa gaafa nuti iddoo tsabalaa deemnu, yeroo nuti mana kiristaanaa deemnu, yeroo nuti kadhannaa goonu, mana keenyattis iddoo kadhannaa tolfannee gaafa nuti kadhannu, gaafa nuti sagannu ni dhokatu jechuudha hafuuronni seexanaa. Maaliif dhokatu kan jedhu yoo ilaalle immoo nuti yeroo kadhannu, yeroo mana kiristaanaa deemnutti, yeroo iddoo tsabalaa deemnutti maqaa Waaqayyoo isa ulfaataa, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waamnee Waaqayyoon ni kadhannaa, ni galateeffannaa, ni faarfanna waan ta'eef maqaan isaa immoo hafuura kana kan gubuu fi kan hidhu waan ta'eef osoo maqaan Waaqayyoo kun hin ka'in itti waamamin dafee waan nuti yaadne sana dursee hafuurichi waan beekuuf ni dhokata jechuudha. Maqaan Waaqayyoo nuuf dhala namaadhaaf fayyina, qoricha, nageenyaadha. Diina keenya daabiloosiin immoo kan gubu, kan barbadeessu ibiddadha waan ta'eef hafuuronni kun maqaa Waaqayyoo gaafa nuti waamnu ni gubatu, ni dhokatu jechuudha. Eessa dhokatu, akkamitti dhokatu kan jedhu yoo ilaalle fakkeenyaaf yeroo nuti tsabala deemnu eessa dhokatu, mana keenyatti dhokatanii hafu jechuudha. Algaa jala dhokatanii hafu, baaxii manaa keessa dhokatanii hafu, horii qe'ee irra jiru irratti dhokatanii hafu. Yookiin immoo nama tsabala hin deemne san irratti dhokatanii hafu jechuudha. Yookiin immoo uffata nuti uffannu kan mana jiru irratti illee dhokatanii ni hafu jechuudha. Gaafa nuti uffata jijjiirrannee uffata haaraa uffannee kan duraa baafannu sana uffata sana irratti illee dhokatanii ni hafu jechuudha. Kan ammoo gaafa gochaadhaan laallu namoonni baay'een sababa dhukkubaa fi sababa hafuura hamaadhaan rakkachuu isaanirraa kan ka'e yeroodhaa yerootti tsabala kan deeman kan deddeebi'an ni jiru. Tsabala ni deemu, iddoo garaagaraa ni deemu, ni cuuphamu, gadaamii adda addaa ni deemu garuu hin fayyan jechuudha. Sababni isaa maaliif yoo jenne bataskaana gaafa deemnu, gadaama gaafa deemnu, iddoo tsabalaa gaafa deemnu, gaafa nuti kadhannaa goonu jechuudha. Hafuuronni hamoonni kun ni dhokatu jechuudha. Urufatti dhokachuu danda'u, mukkeen adda addaatti dhokachuu danda'u, dhagaarra dhokachuu danda'u. Bakka namni yaaduu hin dandeenyetti dhokatanii gaafa namni kun kadhannaa isaa xumure, gaafa namni kun iddoo gadaamas deemee deebi'ee yookiin iddoo tsabalaatii gaafa inni deebi'u nama kana ni eeggatu jechuudha. Eeggatanii fakkeenyaaf akka carraa gaafa inni cubbuudhuma xiqqoo hojjetu sababa cubbuu xiqqoo hojjete sana eeggatanii seenu. Fakkeenyaaf yoo namni kun kan sobu ta'e
sababa soba isaa sana akka cubbutti lakkaa'uudhaan osoo gubatanuu gara nama kanaatti deebi'u jechuudha hafuuronni kun. Bifa kanaatiin umurii isaanii dheereffatu jechuudha. Bifa kanaan dhokachuudhaan. Dabalataan immoo mana keessatti kadhannaan gaafa gaggeeffamu kadhannaan waliin hin jiru yoo ta'e fakkeenyaaf abbaan manaa qofti kan kadhatu yoo ta'e haati manaa kan hin kadhanne yoo ta'e yeroo abbaan manaa kadhatu haadha manaa irratti dhokatee hafa jechuudha hafuurri kuni. Yoo haati manaa kan kadhatu ta'e abbaan manaa immoo kadhannaa kan hin kadhanne yoo ta'e haadha manaa sanarraa ka'ee eessa irratti dhokataa? Abbaa manaa irratti dhokate jechuudha. Abbaan manaa fi haati manaa immoo waliin ta'anii kan kadhatan yoo ta'e maatiin yookiin ijoolleen daa'imman kan jiran yoo ta'e ijoolleen wajjin kadhannaa hin godhan taanaan isaan irratti dhokata jechuudha. Kanaafidha yeroo hunda kadhannaan maatii waliitiin ta'uu qaba jedhamee manni kiristaanaa keenya kan barsiistuuf jechuudha. Dabalataan maatiin mana keessa jiruyyuu tokkummaadhaan waliin kadhannaa kana kan gaggeessu yoo ta'e immoo hojjettuun mana keessaa yoo jiraatti hojjettuu mana keessaa irratti dhokatee hafa jechuudha. Kanaafuu maatiin tokko waliitiin kadhannaa gaggeessuun dirqamadha jechuudha. Hojjettuu mana keessa jirtu dabalatee yeroo kana hafuurichi hamaan gara itti baqatu gara itti dhokatu gaafa dhabu ni gubataa ni hidhamaa jechuudha. Dabalataan hafuuronni hamoonni kun yeroo kadhannaa eessatti dhokatu kan jedhuu fi gadameessa dubartootaa keessatti illee ni dhokatu jechuudha. Yeroo baay'ee sababa kanaatiin haadholiin yookiin dubartoonni hedduun dhiibbaan adda addaa gurguddaan irra ni ga'a jechuudha. Hafuuronni kun gadameessa keessa gaafa dhokatan dhiibbaa adda addaa irratti gaggeessu. Yeroo malee akka abaaboon ji'aa yookiin marsaan laguu inni jedhamu akka itti dhufu taasisu. Keessumattuu ji'a keessatti yeroo isaa kan hin eeggane deddeebi'ee yeroo 2-3 akka itti dhufu dhiiga dhangala'uun kun akka addaan hin cinne taasisee dhiibbaa adda addaa irratti ni uuma. Akkasumallee mana kiristaanarraa akka isaan fagaatan ni daangessaa. Dabalataa garaa dhukkubbii adda addaa itti fiduudhaan dhukkubsuu danda'a jechuudha. Walitti dhufeenya abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru addaan fageessuudhaaf gidduu isaaniitti dhalli akka hin uumamne gochuudhaaf abaaboon ji'aa kun yeroo yeroodhaan akka deddeebi'ee itti dhufu ni taasisa jechuudha. Dabalataan daa'imni akka hin ulfoofne maseena gochuudhaaf hojii isaanii hojjetaa yoo milkaa'eef sana gochuu danda'a jechuudha. Yoommoo kun milkaa'uu baatee daa'imni sunillee garaatti kan haftu yoo ta'e daa'imni sun akka garaa haadhaa keessaa baatu dhiibbaa taasisa. Isarra darbee kan dhalatte yoo ta'e akka ishiin hin guddanne godha. Isarra darbee humna waaqayyootiin injifatamee yoo daa'imni sun dhalatte akka ishiin jalaatii deebitu godha jechuudha. Dabalataan kanarra darbee daa'imni sun kan guddatu yoo ta'e daa'imni sun hamala badaa akka inni dhaalu taasisa. Sababni isaa hafuura kana wajjiniin daa'imni kun waan dhalateef amala badaa qabatee dhalata. Kan nama ajjeesu, kan nama arrabsu, kan dhiiga dhangalaasu, kan namaaf hin ajajamne, kan waaqa hin beekne ta'ee dhalata jechuudha daa'imni kun. Bifa kanaan gadameessa dubartootaa keessa taa'uudhaan jiruu fi jireenya isaanii jeequu ni danda'a. Achi keessa ni dhokataa jechuudha. Falli isaa maal inni yoo jenne egaa yeroo hunda kadhannaa gochuun dirqamadha. Keessattuu haadholiin immoo bishaan kadhannaatiin gadameessa isaanii dhiqachuun barbaachisaadha jechuudha. Bishaan kadhannaa eessaa qopheeffachuu dandeenya? Akkamitti qopheeffannaa? Bifa kamiin immoo fayyadamna kan jedhu irratti immoo bal'inaan waliin ni baranna jechuudha. Karaa gara biraatiin hafuuronni kun bakkeen isaanitti dhokatan laphee namaa keessanii dhokatu jechuudha. Sammuu namaa keessanii dhokatu jechuudha. Gateetti irra ni dhokatu. Dugda duuba ni dhokatu jechuudha. Bifa kanaan dhokachuudhaaniin hafuuronni kun yeroo adda addaatti dhukkubbii adda addaa namatti fiduu danda'u. Namni gaafa kadhatu akka inni danda'een dhaabbanni daangeessuu danda'u qorra jechuu ni danda'u jechuudha. Bifa kanaan hafuuronni hamoonni iddoo adda addaa iddoo namni yaadne dhokachuudhaaniin umurii isaanii dheereffatanii jireenya namaa ni miidhu jechuudha. Kanaaf egaa yeroo kadhannaa gaggeessinu tokkoffaa maatiin mana tokko keessa jiru waliin ta'ee kadhannaa gaggeessuun barbaachisaadha. Gara iddoo ጸበላatti kan deemnu yoo ta'e, gara mana kiristaanaatti kan deemnu yoo ta'e, gara gadaamaatti kan deemnu yoo ta'e immoo hafuuronni hamoonni jireenya kiyya keessa seentanii jiruu fi jireenya kiyya jeeqsan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin dhokattanii akka hin hafne maqaa waaqayyootiin hidhamaa jennee abboomuu qabna.
maqaa hafuurotaa waamuudhaan hafuurri yaanexilaa, hafuurri budaa, hafuurri matatii, hafuurri callee, hafuurri qaallichaa, hafuurri xoqaarii, hafuurri agaanintii, hafuurri zaarii, hafuurri rizaa dangizii, hafuurri jaatamii jaha, hafuurri ilminumaatii, hafuurri lusufarii, hafuurri salaabii, hafuuronni seexanota agaanintoonni hundumti keessa maqaa waaqayyotii maqaa sillaasetiin maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin hidhamaa dhokattanii qe'ee kiyya irratti akka hin hafne dhokattanii jireenya kiyya irratti akka namne dhokattanii ijoollee kiyya irratti akka namne dhokattanii uffata kiyya irratti mana kiyya keessatti iddoo adda addaatti dhokattanii karaatti dhokattanii akka na biraa hin hafne maqaa waaqayyootiin maqaa sillaasetiin gubadhaa jennee hidhuu qabna. Maqaa waaqayyootiin hidhamaa gubadhaa iddoo sabalaa kanatti mana kiristaanaa kanatti gubadhaa hidhamaa maqaa waaqayyootiin narraa deemaa si walitti hidhamaa jechuun ni qabna. Dabalataan yeroo kadhannaa gaggeessinu immoo sammuu kiyya keessa kan dhokattan, laphee kiyya keessa kan dhokattan, dugda kiyya keessa kan dhokattan, gateettiirraa morma duuba kan dhokattan, iddoo garaa garaatti kutaa qaama kiyyaatti dhokattanii jireenya kiyyaa jeequuf umurii dheereffachuudhaaf kan turtan. Maqaa waaqayyootiin maqaa sillaasetiin sini dheeraa maqaa waaqayyootiin hidhamaatii adda kiyyarratti ana faana sagadaa gubadhaa waaqayyoon sinaa gubu dhuma kadhannaa kiyyaarratti immoo maqaa waaqayyootiin si olitti hidhamaa jennee bifa kanaatiin kadhannaa keenya gaafa gaggeessinu maal gochuu qabna hidhuu qabna jechuudha hafuura taamuraa kana maaliif ni miliqu ni dhokatu waan ta'eef humni maqaa waaqayyoo kun akka isaan gubu waan beekaniif baqatanii umurii dheereffachuu barbaadu waan ta'eef iyyuu dhokattanii akkanatti hin deebine gubadhaa hidhamaa jennee hidhuu qabna jechuudha. Gaafa iddoo sabalaa deemnu, gaafa mana kiristaanaa deemnu, gaafa gadaama deemnu bifa kanaan kaniine yoo ta'e gaafa immoo iddoo sabalaatii gara mana keenyatti deebinullee hafuuronni dhokattanii na biraa aftan manallee ka jirtan maqaa waaqayyootiin akkanatti hin deebine maqaa sillaasetiin si walitti hidhamaa jechuu ni qabna jechuudha. Dabalataan iddoo sabalaallee erga geenyee booda hafuuronni dhokattanii manatti karaatti na biraa aftan maqaa waaqayyootiin maqaa sillaasetiin hidhamaa maqaa waaqayyootiin hidhamaa jennee gaafa nuti abaarru gaafa nuti abboomna hafuuronni kun maqaa waaqayyootiin gaafa jennuun humna maqaa waaqayyootiin jecha ni hidhamu waan ta'eef bifa kanaan hafuurota kana hiinee jireenya keenya keessaatii umurii isaanii gabaabsinee baasuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf hafuuronni hamoonni bifa kanaan dhokatu nuti immoo gaafa isaan dhokatan bifa kanaan erga beeknee booddee nuti immoo humna waaqayyoo fayyadamnee kadhannaadhaan jireenya keenya keessaa hafuurota kana hiduudhaan jireenya keenya qulqulleessuun jireenya keenya humna hafuura hamaarraa qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa hundumti keessan barnoota kana ofii keessanii, firoota keessan, obboloota keessan, maatii keessaniif qooduun dirqamadha jechuudha. Maaliif yoo itti fayyadamne nu fayyada waan ta'eef jechuudha. Tooftaan ittiin hafuurota hamootaa hidhan iccitiisaa isa kana fakkaata waan ta'eef iyyuu yoo abbootiin keenya akkuma dubbatan yoo karaa ittiin diinni nu waraanu beekne karaa ittiin immoo isa ofirraa daangessinu malachuun nun dhibu jedhanii akkuma dubbatan. Attuun karaa inni seenu yoo beekne karaa attuun nutti seenu sana cufuun nutti ulfaatu yookiin immoo karra inni ittiin seenu sana yoo beekne attuu sana qabuun nutti hin cimu waan ta'eef kanaafuu kallattiin ittiin diinni nu miidhuu danda'u karaa kanaan naanii mallattooleen inni agarsiisuu danda'u immoo yoo qaama keenya keessa jiraate yoo gubate yoo qabame yeroo darbe waliin ilaallee jirra waan ta'eef sirriitti duubatti deebi'aa ilaala. Waa'ee sagadaa immoo ka barbaadan waa'ee kadhannaas ka barbaadan duubatti deebi'aa viidiyoo waan darban ilaala. Fuulduratti immoo waa'ee hafuura hamaa tooftaalee hafuura hamaa ittiin hidhuu dandeenyuu fi mallattoolee hafuuronni hamoon jireenya keenya keessatti agarsiisan yookiin jiraachuu isaanii mul'isan bal'inaan barachaa kan deemnu waan ta'eef egaatii jabaadhaa waaqayyo isin haa gargaaru. Yaadaatu qophii kan biraan hangalchu deebiitti nagaan turaa wasbaata lekcaafe.